dhiiga haydii yookaan marsaa laguu dhiiga jedhamee beekamu inshaallah waa'ee isaa wal qabatu jalqabaa hanga xumuraatti inshaallah ilaaluudhaaf yaalla. Hamma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadhaatiin sirriitti adda baafadhaa, waan isiniif hin galin koomentii irratti gaafadhaa. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhiiga haydii yookaan afaan keenyatti dhiiga marsaa laguu yookaan xurii laguu jedhamee ka beekamu afaan Ingiliffaatti pireedii yookaan manustireeshinii jedhanii kawaamaniin waa'ee isaa ilaallaa. Arabiffaan haydii jedhama yookaan addawratu shahriyyaa illee jedhanii waa'ee kana bal'inaan ilaallaa. Inni maaliidha waan jedhu waan isaan wal qabatu bal'isnee ilaallaa. Yaa'u dhiigni haydii beekamaadha. Dubartoonni ni beekanii dhiiga uumamaati. Dhiiga sababa dhibeetiif yookaan sababa rakkoo garagaraatiif dhufu yookaan sababa dahumsaatiif dhufu osoo hin taane dhiiga uumamaan gadaamessa dubartootaa irraa argamudha. Maal ibsuudhaaf dubartiin tun ballagdee jirti yookaan umrii buluugaa waggaa 15 ka jedhaniitiin namni keenya yeroo baay'ee akkasii yaadu umrii buluugaa geettee jirti jecha ibsuudhaaf dubartiitti ka dhufuudha jechuu. Dhiigni haydii yookaan dhiigni marsaa laguu ka jedhamu kun haydiin akkaataa shamarraniitii fi akkaataa iddoo teessumaatiin garaagaraa ta'uu danda'a. Dubartii garirratti eegala waggaa 9tti eegaluu danda'a. Gariitti waggaa 10tti eegaluu danda'a. Garii waggaa 15 itti dhufuu danda'a. Garii ammoo waggaa 8tti achii gadiitti illee itti dhufuu danda'a. Kanaaf akkaataa dubartiitiin garaagara. Akkasuma ammallee yeroon xumura isaallee dubartii garii irratti waggaa 50 ta'uu danda'a. Akkas jedhanii ulamaa'iin baay'een akkas jedhanii gariitti 45 ta'uu danda'a, garii 60 ta'uu danda'a. Kanaaf gabaabatti maalidha wanti ulamaa'iin caalaadha jedhaniitiin lafa kaayan akkaataa teessumaatii fi akkaataa shamarraniitiin garagara ta'uu danda'a jedhani. Dubartii yeroo ulfooftee jirtutti haydiin yookaan dhiigni marsaa laguu kun irraa hin argamu jedhani dijitaalaa irratti. Maa jennaani dhiigni marsaa laguu sun yeroo dubartiin ulfarra jirtutti maal ta'a jedhanii daa'ima saniif soorata ta'eetiin tajaajilaa jedhani. Subhaanallah. Mee rabbiin keenya akka itti mee waan tokko razzaqeetiin hiree fi jiraachisu mee ilaalaa xiinxallaa. Yeroo sanitti soorata daa'imaa ta'eetiin daa'ima garaa keessatti yeroo ulfaasan tajaajilaa jedhanii ulamaa'iin kana ibsanii. Mallattoon dhiiga kanaa maali? Dhiigni kun mallattoo akkamii qaba? Dubartiin akkamiin beekuu qabdi? Dhiigni kun yaa'u hin beektanii dubartoonni mallattoolee garaagaraa qaba. San keessaa tokkoffaan dhiiga diimaa gurraacha, lammaffaa furdaadha, sadaffaan hafuura qaba. Akka dhiiga kaawwanii noormaalii osoo hin taane dhiiga hafuura qabuudha. Afraffaa walitti hin gogu, akka dhiigota biroo walitti hin gogu hiyyaa'a. Akkasii dhiigni haydii mallattoolee akkanaa kana qabaa jedhan ulamaa'iin. Mallattoo qulqullinaa dubartiin takka dhiigni haydii irraa dhaabatee qulqullaa'uu maaliin beekti? Waa lamaan beekti jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa alqassatul baydaa yookaan dhangala'aa adii. Dhangala'aan adiin kun akkamii? Yeroo haydiin irraa dhaabatetti gadaamessi dubartoota dhangala'aa adii gadi dhiisuudha jedhan. Dhangala'aan adiin kun yoo irraa kan bahu ta'e dubartiin takka qulqullaa'ee jetteetiin beekuu qabdii jechuudha. Tokkoffaan kana. Yoo waan kana amala akkanaa kan qabne ta'e wanti akkanaa yookaan isii irraa kan hin baane ta'e akkaataan lammaffaa ka biroo ka beektuun illee ni jira jedha ulamaa'iin. Inni illee maali? Dhiigni irraa dhaabachuudha. Dhiigni irraa dhaabachuu kana maaliin beekti? Ulamaa'iin yoo ibsan maal jedhanii Aayishaan hadiisa isiin gaafatamte keessa yoo ibsitu uffata qulqulluu kursufa waan jedhamu yookaan qutbii waan akka jirbii bakka uffatuma qulqulluu qaama saalaa keessa yeroo seensiftutti yookaan naannoo qaama saalaa kanaan yeroo akkas tussisutti maal ta'uudha jedhanii osoo hin daalachaa'in osoo halluu biraa makateetiin hin dhufin qulqulluu ta'ee ba'uudha jedhani. Yoo akkanatti ka bahu ta'e qulqullaa'eera jirteetiin beekuu qabdii jedhan ulamaa'iin. Mallattoolee lamaan kanaan dubartiin takka haydiin isii irraa dhaabatuu fi dhaabatuu dhabuu adda baafachuu dandeessii jedhani. Ibsa hubannoo barbaachisu tokko jira asitti gaafii yeroo baay'ee dubartootaatti ka ta'u inshallah meeshaan ilaallaa. Tokkoffaa dhangala'aan daalachaa dhangala'aa daalacha yookaan sufraa kuduraa ka jedhamu tokko jira afaan arabiitiin. Dhangala'aan daalachi kun yeroo haydii irra jirtu dubartii irraa osoo argamu ta'e yeroo isiin haydii irra jirtutti yookaan haydii dura fi haydii duubatti osoo argamu ta'e jechuun osoo isiin hin qulqullaa'in yeroo haydii irra isiin jirtutti yookaan naannoo haydii sanitti irraa argama.
yoo akkanatti kan irraa argamu ta'e dhangala'aan daalichi kun heydii jedhameetiin ilaalamaa jedhan. Lammaffaa dhangala'aan daalichi kun erga isiin qulqullooftee booda irraa bahe. Dubartiin takka erga qulqullooftee mallattoo qulqullinaa argite booda dhangala'aan daalichi kun irraa argame yookaan irraa bahe. Gaafa kana dhangala'aan daalichi kun dhiibbaa takkallee hin qabu, rakkoo isii irraan hin geessu, heydii jedhameetiin hin ilaalamu jechuudha. Ummu Atiyyaan hadiisaa tokko keessatti gaafatamtee maal jettee dubbatti? Kunnaa laa na'uddu sufrata wal kudrata shay'an ba'da tuhri jetti. Erga qulqulloofne booda dhangala'aa daalicha nurraa bahu wayittuu hin laallu jetti. Dhangala'aan nurraa bahu sun yeroo qulqulloofne booda yoo bahe heydii jedhameetiin hin ilaalamu. Garuu yeroo heydii keessa isiin jirtu dhangala'aan kun yoo kabahu ta'e heydii marraa ilaalamaa jechuudha. Akkanatti adda baafatuu qabdanii. Dubartiin takka fakkeenyaaf aadaan isii guyyaa torba osoo ta'e, aadaan isii heydiin guyyaa torba irra tura. Fakkeenya mee ilaallu. Dubartiin guyyaa torba irra turu takka osoo heydiin guyyaa san irra dabalee fakkeenya guyyaa 10 irra ture. Sila aadaan isii guyyaa meeqa? Guyyaa torba. Garuu heydiin guyyaa meeqa irra ture irra dabaleetiin guyyaa 3tti dabalee guyyaa 10 irra ture walii gala. Guyyaa 10 yoo irra turu ta'e mallattoo heydii yoo qabaate heydii jedhamee ilaalama. Yoo mallattoo heydii kan hin qabne ta'e heydii miti, qulqullooftee jirti, ibaadaa dalaguu qabdii jechuudha. Kanaaf yoo dabaleellee aadaa isii irra dabaleeti yoo ka dhufu ta'ellee mallattoo heydii isa kan qabaatu ta'e heydii jettee ilaalti. Yoo mallattoo heydii kan hin qabaanne ta'e heydii miti jetteetiin ilaalti jechuudha. Akkasuma mallee fakkeenya aadaan dubartiin takka aadaan isii guyyaa torbaan mallee osoo heydiin isii guyyaa sanii gadi ta'e fakkeenya ka dura guyyaa torba irra turu guyyaa meeqa irra ture achii gad ta'eetiin guyyaa 5 irra ture. Guyyaa 5 irra ture. Osoo akkanatti guyyaa 5 ka irra turu ta'e dubartiin takka dhiiga guyyaa 5 irra ture kana heydii jettee ilaalti. Ka achi boodaan dhufe ammoo heydii miti jetteetiin ilaalti jechuudha. Ka achi boodaan dhufu yaa qulqullina waan ta'eef qulqullina ibaadaa eegaluu qabdi jechuudha. Aadaa isii qofa eeguu hin qabdu. Maal ilaaluu qabdi? Dhiigni sun dhiiga heydiitii fi heydii ta'uu dhabu adda baafatti. Yoo dhiiga heydii ta'e ibaadaa dhiifteetiin heydii isii akkasuma itti fufti. Yoo mallattoo dhiiga heydii hin qabaatin ammoo yoo ka irraa citu ta'e ibaadaa eegaluu qabdi dhiqatteetiin jechuudha. Hubattan natti fakkaataa waan isiniif hin galan inshaallah ni gaafattu. Maaltu dhorkamaaf? Dubartiin heydiin irra jiru yookaan marsaan laguu irra jiru maal dalaguu hin qabne? Wantoota armaan gadii kana dalaguu hin qabdu. Tokkoffaa salaata. Salaatuu hin qabdu. Lammaffaa soomuu hin qabdu. Soomni isiin ibada odoo soomtillee. Sadaffaan xawaafa gochuudha. Afraffaan quraana harkaan qabuudha. Harka isiitiin daayireekti quraana tuquun without any interference yookaan wanti biraa osoo jidduu hin jiraatin, wanti biroo osoo jidduu hin galin kallattiidhaan harka isiitiin quraana tuquun dhorkaadha jedhan ulamaa'iin. Kanaaf kan akkana adda baafatuu qabna. Baay'isawee khilaafa jira. Ulamaa'iin ni eeyyamama jedhanillee ni jiru. Asool irrumaa fagaatutu caala. Inni biroo inni shanaffaan walqunnamtii saalaa gochuudha. Walqunnamtii saalaa gochuun miidhaa guddaallee qaba, haraama guddaallee. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti fa'ataziluun nisaa fil mahiidi jedhe. Yeroo dubartiin heydii irra jirtutti irraa fagaadha. Yeroo walqunnamtii saalaa waliin hin geggeessinaa jedhe. Kanaaf walqunnamtii saalaa geggeessuun dhoorkaadha, haraama. Abbaan manaallee waan kana beekee irraa fagaatuu qaba. Dubartoonni illee ishi jechuu hin qaban, diduu qabanii jechuudha. Masjida seenteetiin keessa turu, masjida seenanii keessa turuun illee hin danda'amu jedhanii ulamaa'iin gariin ni eeyyamama warri jedhanillee ni jiru. As ol irrumaa fagaatutu caala, khilaafatu jira. Ragaan kana dhoorguu jabaa hin jiru jedhanii irrumaa fagaatumatu caala. Dhimma walqunnamtii saalaa geggeessuudhaan wal qabatu isaanii irratti walqunnamtii saalaa geggeessuun kan eeyyamamu yeroo dhiigni irraa dhaabate qofa osoo hin taane erga irraa dhaabate booda erga dhiqattee booda abbaa manaa wajjin walqunnamtii saalaa geggeessuu dandeessi malee osoo hin dhiqatin walqunnamtii saalaa geggeessuun hin ta'u jechuudha. Dubartoonni waan kana sirriitti hubadhaa. Maaltu eeyyamamaaf? Dubartiin heydii qabdu maal dalaguu dandeessi? Maaltu siif eeyyamama? Tokkoffaa zikrii gochuu dandeessi. Subhaanallah, alhamdulillah. Zikriilee jiran kamuu maqaa rabbiillee akka barbaaddee jechuu dandeetti, zikrii kamuu jechuu dandeessi. Lammaffaa quraana qara'uu ni dhorkamu warri jedhanillee ni jiru, garuu ragaan dhorku hin jiru. Ibnu Taymiyyaan faati ragaa cimaadhaan akka ibsanitti dubartiin heydii irra jirtu quraana qara'uu hin dandeessu. Ragaan jedhu marti da'iifa dadhabaadha. Garuu ragaan cimaan maali? Qara'uu ni dandeessi ka jedhudha.
Sadaffaa sadaqaa kennachuu ni dandeessi. Walquunnamtii saalaatiin ala abbaa manaa wajjin akka feetetti taphachuu dandeessi. Abbaan manaa wajjin ciisuu danda'a. Walquunnamtii saalaa qofa hin geggeessin malee waan kamuu abbaa manaa wajjin akka barbaadanii taphatanii nyaatanii waliin dhuganii waliin kolfanii abbaan manaa isii qaqqabee isii dhungatee waan kamuu gochuu ni danda'a. Garuu walquunnamtii saalaa gochuun qofti hin eeyyamamu jechuudha. Inni shanaffaan rifeensa dhahuu fi dhahachuudha. Isiin illee dhahachuun namaallee dhahuun ni dandeessi. Dubartoota waan kana gaafatantu jira ni danda'ama jechuudha. Dhimma jiruu fi jireenya hunda keessa hirmaatuu ni dandeessi. Wanti siif dhoorgamu wanta armaan olitti dubbanne saniin ala wanti biroo hin jiru jechuudha. Wanti biroo dhimmi jiruuf jireenyaa kamuu isiif ni eeyyamama. Salaataawwan wal qabatu mee inshaallah ilaallu. Yaa'u akkuma qara duratti dubbanne dubartiin yeroo haydiin irra jirutti salaatuu hin qabdu. Salaatuu hin qabdu. Yeroo haydiin irra jiru salaatuu hin qabdu. Dubartiin takka gaafiin kun gaafii murteessaadhaa sirriitti hubatuu qabdanii. Dubartiin takka aduun osoo hin seeniin dura osoo qulqulloofte. Aduun osoo hin seeniin dura osoo qulqulloofte. Fakkeenya naannoo salaata asrii booda osoo magriibni hin gahin dura qulqulloofte. Yeroo isiin qulqullooftu aduun gad hin seenne. Yoo akkana qulqulloofte salaata zuhriitii fi salaata asrii salaatuu qabdii jedhan ulamaa'iin tokko. Yeroo osoo aduun hin seeniin dura yoo qulqulloofte salaata zuhriitii fi asrii salaatuu qabdii. Lammaffaa fajriin osoo hin bahin dura osoo qulqulloofte. Fakkeenya halkan naannoo sa'aatii 10 qulqulloofte haa jennu. Fajriin hin baane. Yoo akkana qulqulloofte salaata maghribaatii fi salaata ishaa illee salaatuu qabdii jedhan ulamaa'iin jecha caalaa irratti jedhanii akka ibsanitti. Sadaffaa dubartiin takka aduun osoo hin bahin dura ganama osoo aduun hin bahin dura osoo qulqullooftee fakkeenya aduun sa'a tokko baatii osoo naannoo sa'a 12 akkaatitti qulqullooftee haydiin irraa dhaabatee qulqullooftee salaata fajrii salaatuu qabdii jedhan. Salaata obboroo yookaan salaata fajrii salaatuu qabdii jedhan. Ragaa kana kitaaba amma argitan kanarratti Allijnatu Daa'imaa fataawaa koree ulamaa'ina biyya Saawudiitti argaman yaanni cimaan kana jedhaniitiin kan isaan ka'an dubartiin haalota sadiin kana keessatti salaatuu qabdii jedhaniitiin kunoo ragaa amma isin argitan kanaan ulamaa'iin ibsanii jiranii jechuudha. Kanaaf dubartoonni waan kana sirriitti qabatuu qabdanii sirriitti adda baafatuu qabdanii yeroo baay'ee dubartoota hedduu ni dhibaa waan kana sirriitti qabadhaatiin adda baafadhaa. Akkasuma mallee dubartiin takka erga yeroon salaataa gahee booda haydiin osoo itti dhufe fakkeenya salaanni asrii seenee jira yeroon isaa. Salaanni asrii seenee jira. Salaata asrii seene kana haydiin itti dhufe. Salaanni asrii yeroo seenetti haydiin itti dhufe. Silaa dubartiin tun salaata asrii kana salaatuu qabdi ture. Garuu sababa haydiin itti dhufeef jecha salaatuu amma hin qabdu. Gaafa qulqulloofte erga qulqulloofte jedhan dubartiin tuni salaata san qadaa kafaluu qabdii jedhan. Salaata asrii kan yeroon salaata itti gahe san kan itti seene san salaatuu qabdii jedhan. Isinii galeen irratti fakkaata fakkeenya dubartiin takka erga salaanni magriibaa yeroon salaata magriibaa seene booda haydiin itti dhufe. Silaa dubartiin tuni salaata magriibaa kana osoo salaatuudhaaf deemaa jirtu haydiin itti dhufe. Gaafa qulqullooftetti salaata magriibaa kana qadaa kafaluu qabdii jedhan ulamaa'iin. Jechi caalaan kana jedhaniitiin Sheekh Ibn Usaymiin rahimahullah fatwaa isaanii keessatti haala bareedaa kanaan haala isin amma argitan kanaan kunoo kaanii jiranii sirriitti adda baafadhaatiin hubadhaa qabadhaa. Waa'ee soomaatiin wal qabatu. Waa'ee soomaatiin wal qabatu keessatti yaa'u akkuma amma dubbanne dubartiin haydiin itti dhufe soomuu hin qabdu. Soomuu hin qabdu. Soomnis osoo haydiin irra jiru soomtellee hin ta'u jechuudha. Sooma san maal godhuu qabdi? Qadaa kafaluu qabdi. Asirratti wanta beekamu qabutu jira. Innis maali? Dubartiin takka osoo soomaa jirtu osoo haydiin itti dhufe soomni isii sun ni bada. Qadaa guyyaa sanii kafaluu qabdii jedhan ulamaa'iin. Maa sa'aatii dhiqqisuufillee ta'u ittiin dhufiin fakkeenya sooma guyyaa tokko odoo isiin soomaa jirtu salaanni azaanni magriibaa azaanamuudhaaf daqiiqaa xiqqeessutu hafe. Aduun seenuudhaaf daqiiqaa xiqqeessutu hafe. Sooma daqiiqaan xiqqeessuun isiif hafe kana irratti osoo haydiin itti dhufe soomni isii sun ni bada. Qadaa guyyaa sanii kafaluu qabdii jechuudha. Sa'aatii parsantii olaanaa soomee jira kaadhaa kun akkanumatti xumura yoo jette hin ta'u. Shari'aan malaan hin ta'u jechuudha. Kanaaf waan kana adda baafatuu qabdanii. Akkasuma ammallee
dubartiin heeyidiin irra jiru osoo guyyaa irratti qulqulloofte fakkeenya heeyidii qabdii sooma keessa jirti Ramadaana mee fakkeenyaa fudhannu sa'aatii naannoo 6-7tti qulqulloofte fakkeenya soomni guyyaa sanii irra jiru soomuun dirqamaa miti maal gootii qadaa guyyaa sanii ni kafalti amma yoo dhaqqabadhee jira sa'aatii walakkaa dhaqqabadhee jira taaftanii sooma yoo isin jette hin ta'uu jechuu soomni obboroo irraan iyyatteetiin akkasii qabatuu qabdi paartii garii soomanii paartiin gariin wanti akkasii shari'aa keessa hin jiru akkasuma mallee dubartiin takka osoo hin bariin dura osoo qulqulloofte bariin yookaan fajri osoo hin bahin dura osoo qulqulloofte dhiqatuus dhabdu osoo dhiqatuullee kan dhabdu ta'ee niyyatteetiin guyyaa san soomuu ni dandeessi osoo obboroo dura niyyattee guyyaa san soomuu ni dandeessi jedhan ulamaa'iin kana fakkaataa waa'een soomaatiin illee wal qabatu gabaabatti wanti yeroo baay'ee dubartoota dhibu isa kana waan hedduu viidiyoo kana keessatti deebii argattan natti fakkaata waan isiniif hin galin inshaallah ragaa waan ulamaa'iin barreessan fayyadamneetiin isinii deebisaa koomentii irra gaafadhaa wanti isin dhibu akka hin jiraannetti waan waa'ee dhiqannaadhaan wal qabatu keessatti yaa'u dhiqannaa as durallee dubbannee jirra viidiyoolee waa'ee dhiqannaa barsiisan keessa seentaniitiin ilaaluu dandeessanii qaama isii guutuu dhiqatti rifeensanii hiikti moo hin hiiktu ka jedhu wal qabate hiikuun dirqamaa miti jedhan ulamaa'iin fatawaa Sheek Ibn Baaz kun kan margitan kanarratti hiikuun dirqamaa miti jedhanii maal gootii rifeensa isii kana gubbamaa yeroo sadii bishaan itti gadi facaasti bishaan yoo seene yoo seenuu dhabe rakkoo hin qabu bishaan itti gadi facaaste akkasii dhiqatti malee rifeensa isii hiikuun dirqamaa miti jedhan kana fakkaataa inshaallah barnoota diinii keessanii haala bareedaa kadhaan baratuudhaaf hordofuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhaatiin hordofaa akkasuma mallee tiiktookii irratti mujaahid fillah 2 ka jedhuun hordofaa telegiraam irratti ammoo @abdusalam apologist ka jedhuun hordofaa isiniin jedha yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagahaan naaf turaa diinii keessan jabaadhaatiin naaf sirritti baradhaa yaa akiraa keessaniif barattanii akkasii nagaan naaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.